Ashama harka fuune aynagee meediyaarraa oduu ijoon amma jalqaba. Odeessa biyya keessarraa kan kaanu yoo ta'u, Maqalee keessatti kirkira lafaa reektaar iskeelii 4.3 ta'uun naannoo magaalaa Maqaleetti uumame jedhameen dhaabbanni qorannoo sochii kirkira lafaa mirkaneessa. Daa'imman Gujii keessatti faalama oomisha warqii MIDROC laga dambiin miidhaman haqa barbaadu jedha. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu warshaan sun dhoksaan kan baname miidhaa geessisaa akka jiru dhaabbanni UN akka hordofus gaafateera. Odeessa biyya alatti yeroo dabarru Israa'el Gazaa keessatti haleellaa raawwachuun gaazexeessota 3 ajjeesuun dhagahame. Waamicha marii dhimma hidha Abbayyaa irratti Tiraamp taasiseen Masrii fi Suudaan akka fudhatan ibsaniiru. Itoophiyaan hanga ammaa ifatti wanti dubbattes hin jiru jedhame. Dargaggeessi lammii Itoophiyaa tokko Ingiliz keessatti shamarree tokko bakka hin taane tuqa jedhameen mana murtiitti dhiyaate. Tiraamp addunyaa jeeqaa jira kanaaf aangorraa buqqifamuu qaba kan jedhu duulli jedhu Ameerikaa keessattis babal'ataa jira. Akkasumatti Raashiyaan doolaara biliyoona 1 uummata Falastiin deeggaruuf qophii ta'us Puutiin ibsan. Kun ijoo dubbii guyyaa har'aan tanaati. Nu hordofaan afeerraa keenya. Balaa kirkira lafaa reektaar iskeelii 4.3 ta'uun naannoo magaalaa Maqaleetti uumame jedhameen dhaabbanni qorannoo sochii kirkira lafaa Ameerikaan sochii lafaa kun ganama har'aa Maqalee irraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 56 irratti uumame. Sochii kirkira lafaa kanaan hanga ammatti miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra gahe akka hin jirre eerameera. Itoophiyaatti sochiin lafaa irra deddeebiin mudataa jiraachuunis ni hubatama. Baatii darbe keessa Maqalee dabalatee magaalota Tigraay Affaar keessatti sochiin lafaa mudachuun kan yaadatamudha. Dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch UN'tti koriin kabaja mirga daa'immanii Itoophiyaa akka oomisha warqii laga dambii dhaabdu dhiibbaa akka taasisu gaafate. HRY hojii oomisha warqii laga dambii Oromiyaa Gujiitti faalama fidaa jiruun fayyaa daa'immanii irratti miidhaa geessisaa jiru furmaata hin argannes jedha. Dhaabbatichi hawaasni naannawa sanaa yeroo dheeraadhaaf rakkoo fayyaa garaagaraa himataa turanis jedha. Daa'imman qaama hir'uun dhalachuu, ulfi dubartoota irraa ba'uu fi kanneen biroollee rakkoo hawaasni itti dararamaa jiru ta'uu ibse. Qorannoon hedduun akka taasifametti keemikaalonni summaa'an akka kaadiyeemii fi liidii fi kan bakka oomisha warqee kanatti argamuun eeraman tures jedha. Gama odeessa biyya alaatiin Raashiyaan doolaara biliyoona 1 Falastiin deeggaruu qophii ta'uu Puutiin ibsan. Mootummaan Raashiyaa mana marii nagaa Tiraamp hundeessaa jirutti makamuun duula Gaazaa deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 1 kafaluuf qophii ta'uu ibsame. Akka dhaabbanni oduu Raashiyaa TASS jedhamu ibsetti Puutiin qabeenya Raashiyaa Ameerikaa dhorkametti fayyadamuun uummata Falastiin akka deeggaruu barbaadan ibsaniiru. Tiraamp biyyootni mana marii nageenya kanatti makamuu barbaadan doolaara biliyoona 1 gumaachuu akka qaban gaafataa turaniiru. Puutiin mootummaa Falastiin walaba ta'ee baha giddu galeessa keessatti karaa nagaa akka hundeeffamuu fi qubsuma argachuu danda'an qofa akka tumsu Puutiin cimsanii dubbatan. Chaayinaan gama ishee mana marii nageenya pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin eegaltee akka makamuuf waamicha taasifamuuf ibsite. Garuu hanga ammatti hirmaachuuf fedhii akka qabdu hin ibsine. Dhimma kana irratti shakkii guddaa akka qabduu fi qorattu ibsiteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga marsaa lammaffaaf gara aangootti deebi'ee utuu waggaa tokkollee hin guutin gaafii aangorraa buqqisuu jedhu heddummaataa jira. Haalli amma Tiraamp itti jiru Dimokiraatota qofa utuu hin taane deeggartoota isaa fi Riippaabilikaanotallee waan bitaa itti gale fakkaata. Kanneen kana dura cichanii yaada isaa deeggaraa turan hedduun amma Dimokiraatota waliin hiriiruun isa mormuu irratti argamu.
Amma ayyamni lammiilee Ameerikaa hedduun garee mirgaaf falman paartilee siyaasaaf kanneen biroo irraa ka'aa jiru duula Tiraamp aangorraa buqqisuu jedhu kana cimsaa jiru. Duulli kun immoo carraaqqii haaraa walakkeessa tarmii bulchiinsa pirezidaantichaa irratti Koongiresii Ameerikaa hojiirra oolchuu akka ta'uuf gaafachaa jiru. Iyyannoo fi duulli jalqabaa kun gara tarkaanfii Koongiresitti ce'uu danda'a kan jedhu garuu ammallee gaaffiidha. Haa ta'u malee Tiraamp mataan isaa yeroo Rippaabilikoonni lafa Dimokiraatonni itti buqqaasuuf dubbitti hin jiran jedhuun dubbata. Kanaafis akeekkachiisa paartii isaanii Rippaabilikoonotaaf kennaniin filannoo walakkaa bara 2026 irratti Rippaabilikoonni baay'inaan injifachuun barbaachisaa ta'us himan. Masrii fi Suudaan waamicha marii Tiraamp akka fudhatan ibsaniiru. Itoophiyaan dubbii Tiraamp irratti ifatti wanti dubbatte hanga ammatti hin jiru. Kanaaf dhimmoota kana irratti ekspertiin Itoophiyaadhaa dhimmoota laggeen daangaa ce'an irratti muuxannoo qaban hanga ammaan tanatti Itoophiyaa waa'ee kanarraa akka hin dubbannes ni ifooma. Itoophiyaan callisuu filattee maaliif akka calliftes hanga ammatti wanni hubatames hin jiru. Mootummaan Yukureen Zelaaksiin waraanni Yukureen xumuramuuf dhiyaateeras jedhan. Walgahii har'a pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin taasifame eeruun Zelaaksiin sanadoonni waraanaa kana xumuruuf kaayyeeffatan qophaa'utti dhiyaataniirus jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yukureen Volodymyr Zelaaksii waliin Daavoosatti wal arguun akkaataa waraanichaa yeroo xumuraaf goolabuun danda'amu irratti mari'atan. Zelaaksiin Yukureen amanamummaa fi kutannoodhaan hojjechaa akka jirtu ibsuun Raashiyaan weerara kana xumuruuf qophii tahuu qabdis jedhan. Ameerikaan Yukureen waliin dhaabbachuu akka itti fuftuu abdii akka qabaachuu eeruun Awurooppaanis dhimma kana irratti cimina akka qabaatan waamicha dhiyeessan. Zelaaksiin Awurooppaa fi Ameerikaan qaamolee gurgurtaa misaa'ila Raashiyaaf taasifamu dhaabuu dadhabuu isaaniif qeeqaniiru. Tiraamp kanaan dura waliigalteen nagaa biyyoota gidduutti taasifamu ammallee hojii irra jira jedhanii dubbatanis waraanni Raashiyaa fi Yukureen jidduu jiru hin dhaabbanne. Tiraamp dhimma kanatti xumura gochuun barbaachisaa ta'us irra deddeebiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisaniiru. Ergamaan addaa isaa Steve Witkoff wanti irratti waliin utuu hin galamin hafe tokko qofa akka ta'e kan dubbatan yoo ta'u innis gaafii Moskoon lafa ishee Yukureeniin qabame akka gadi dhiistuu dhiyeessite ta'uu danda'as jedhan. Kanaan boodas gorsaan Tiraamp Witkoff fi soddaan Tiraamp Jared Kushner pirezidaantii Puutiin waliin Moskootti ni mari'atamus jedhame eegama. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan kanaati. Hordoftoonni keenya hundi keessan like share godhuudhaan komentii godhuudhaan yaada keessan nu dhiyeessuudhaan Aynagee Miidiyaa jajjabeessaa